Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata bitootessa 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 5 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Babarootole hansoora haala keetti oduu har'a sanitti oduu har'a qabnu keessaa dhaabii Human Rights Watch nama dhiyootaan Finfinnee keessatti kosiin itti gajjiddoo kaan ammoo kosiin tuulamti itti gajjiddee dhumatee fi balleessaan mootummaa jedha oduu argamu keessaa tokko. Yaaddoorraa kan ka'e ala bulaa jirra kanneen jedhan namoonni Finfinnee ganda qoshee jedhamu jiraataniif warra balaa kosiitiin dhumaniif gaddaa jiran kanneen lubbuun hafan baraaruudhaaf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafataa jiru gabaasaa keenya oduu keessaati. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee keessatti uumame wajjin walqabate jimaata godinaa Harargee bahaa keessa haala jiru irratti qophii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arrammoo godinaa Baaleetti fuulleffannee qophii kabiraa qabna. Carraa barnootaa Yuunaayitid Isteets barattoota Itiyoophiyaa keessaaf kennaa jiru laalchisee attaashee dhimma aadaaf hawaasummaa imbaasii Ameerikaa Itiyoophiyaa keessa jiru waliin gaaffiif deebii geggeessuun qophii tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kaleessaa ka xumuraa irra dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara sooraatti deebina. Eegii guyyaa dura nami 60 oli tuulaan kosii itti ta'eetiin gaara ta'eetiin guddaatti Finfinnee ollaa naannoo qoshee jedhanii beekan keessatti dhaqatee nami hedduun dhumatee asitti nami jirullee nagaan sodaan jiraachuu jira. Jara kanaaf warri namirra dhumatilleen mootummaan jara kan ariitiin qarqaaruu malee jedha. Iskindir Fireewutti oduu tanaaf Finfinnee nu erge tujube. Sanbata darbe tuulaan kosii jigee balaa uumameen kanneen maatiif firoottan isaanii dhaban namoonni garaan isaanii gaddaan rukutame. Ijoolleen barattootaa hiriyoottan isaanii dhaban yuunifoormii isaanii akkuma uffatanitti dunkaana dhaabate keessatti wal ga'anii gadda isaanii ibsaa oolan. Iskindir har'a bakka qoshee jedhamee waamamuuf balaan kun itti raawwate dhaquun namoota gamas turan akka haasofsiisetti ammas sodaa tuulaan kosii jiguu mudachuu malaa jedhu kanneen qaban mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu gaafataniiru. Aadde Abarraash Allana naannoo dunkaana sanaa hojii jiru qindeessaa turan akkas jedhu. አሁን እኛ የምናስበው ለሞቱት ሰዎች ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አደጋውን ውስጡ ስላልወጣ amma kan nuti yaadnu namoota du'anii fi balaa kanaan kan du'an awwaalchisuu nyaata dhiyeessuuf gargaarsa walitti qabuudha garuu yoo dhaxxee ilaalte manneen rarra'anii hafanii jiru sochii uumameen jechuudha sanaaf mootummaan maal yaadaa jira sana sodaaf jecha ala oollee bullaa waan goonuun beeknu jedhan dargaggoon balaa kanaan maatii isaa dhabillee ergaa akkas jedhu dabarse. ምን ልበል እኔ ምጽአት ቀን የመጣ ይመስለኝ የምጽአት ቀን የመጣ ነው ይመስለኝ እንጂ እንግዲህ ቢያንስ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አደጋ ነው እንዳየው maalan jedha guyyaan dhumaa waan ga'eense kana booda wanti jiru balaadha akkan argetti manni rarra'ee jira naannoo sana kan jigan manneen 16 yoo ta'an dukkana kana keessa dhaabees waldaa walgargaarsaa naannoo sanaati. Naannoo sanaa ka jigan manneen 16 yoo ta'an dunkaana dhaabuudhaan gargaarsa adda addaa gochaa kan jiru waldaa walgargaarsa naannoo sanaati. Balaa sana laalchisuudhaan gaazexeessota biyya keessaaf ibsa ka kennan bulchaan magaalaa Finfinnee Dirribaa Kumaa kanneen hafan irratti miidhaan itti dabalaa akka hin raawwanne tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Finfinnee ganda kolfee qaraaniyoo aanaa tokko bakka qoshee jedhamee waamamu keessatti balaa dhaqqabeen lakkoobsi namoota du'anii dabalaa akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaatti akka gabaasii paartii mormituu Mehaad jedhutti Finfinneetti kosii namirratti jiddituun nami akkaan dhumachuun Itoophiyaatti nami jireenya hamaa keessa jiraachuusaa agarsiisaa jedhe. Kun fakkeenyi guddaa bulchiinsi Finfinnee itti gaafatamuu malee jedha gabaasii paartii Mehaad.
Gamkaaniin ammoo dhaabii Human Rights Watch illeen gabaasa kalee baase keessatti balleessa tanaa fi mootummaatti itti gaafatamaa jedha. Akka gabaasii Human Rights Watch kalee baase jedhutti mootummaan dirqama silaa uummataan qarqaaruu ba'e silaa uummata qarqaaruu malee waan hin bayiniif namni akkam balaan dhumate. Namni dhumatu kun kosii magaala Finfinnee keessa gatan jalatti dhiyaatu. Kaan ammoo naannoo sun qubata kaan ammoo achi keessa barbaadata. Ammallee nama kurnya hedduutti du'aaf jireenyi isaanii hin beekamin jira. Mootummaan Itoophiyaa akka namni achi jala jiraatu ka tuulaan kosii ollaa Finfinnee keessa gatan achitti tuulamee haga dabreetiin gaariitti ta'e adoo beekutti callisuun seera malee jedha. Human Rights Watchitti damee Afrikaa Gambahaatii fi naannoo haroolee gugurdootti daareektiraa Mutoonyi Maanyeeki jari kunin gara jiraatu dhabee namilleen naannoo isaanii keessatti waan heddatee fi naannoo tana jiraatuun jireenyi isaanii hammaachuu danda'a jedha. Yoo hurii yookaan ammoo kosiin akkana guddatte tanatti jaaratti yoo kosiin akkan tuulamtee jettu tanatti namna haga 150 naannoo sun jiraataa jedha. Namni kunin jireenyi itti hammaachuusaa dubbata waan gabaasii Human Rights Watch. Gan kana keessa akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti Burundii keessatti nam 700 caalutti biinni yookaan ammoo busaan dhumate. Mootummaan biyyi suni eegii suni asitti dhukkubi kun hammaate biyya fudhachuu jira jechuun muddamsuu labse. Akka ministeerii fayyaa Burundii Joosiyaane Minjaara jedhutti oduu tana WHO dhaaba fayyaa addunyaatii fi ministeera fayyaa Burundiitti waliin baase. Eegii ganni haaraa jalqabe asittu Burundii keessatti nama miliyoona 1 fi 800,000 biinni yookaan ammoo busaa irratti argan. Burundiin biyyi uummata miliyoona 11 qabdu. Dhukkuba kana qilleensi jijjiirametti lafaan dhufee jedha ministeeri gabaasii ministeera fayyaa Burundii. Burundiin biyyi ufuufiyyuu siyaasa irratti bulchootii wal dhabanii nami waladheetiin nami 400 ammoo biyyoota ollaat keessa baqate. Waraanni Liibiyaa gama hambulchuu jiru kaan ammallee zayitii biisuun irratti waladhuu jira. Waraanii Khalifa Haftaar abbaa waraanaa lafaa zaayitiin beekamtuuti naannoo zaayitiin beekamtu raas laanuuf fudhachuu fi ardha lolbane. Waraanii biyyoolessa ka Liibiyaa lafirraa deebifachuuf deemuu jiru kunin milishoota Khalifa xuyyuuraa fi waraan lafootti ergeetiin aduu jira. Waraanii loltoota mootummaan akkan waladhuu jiru kunin BDB yookaan ammoo Benghazi Defense Force jedhani itti gaafatamni isaa haga guddaan nama Khalifa jedhan kanatti ajaja. Shiftaan daarii fi garba galaan Somaalee irraa doonii saamtotaan ammallee doonii zaayitii baatii deemu tokko nam 8 waliin fudhatteetiin daarii lafisaanii geeffachuu jirti. Jarii doonii qabu dooniin kun seera malee garba Somaalee irraan qaxxaamureetiin qurxummii seera malee nurraa guurrataa jechuun akkan qaban. Jari kun yoo akkan doonii qabu kana nama kana akka isaan jedhanitti lubbuun homan tolchanii yoo horii keessumatti horii miliyoon hedduu irraa argatan gad lakkisan. Gadi hin argatin ammoo gadi lakkisanii jaramma qaban kan naannoo Aluula jedhan ka Puuntland jirtu keessatti geeffachuu jira. Hojjettoota qarqaarsaa dhaaba kiristaanaa ka Ameerikaa jiru tokko keessa dhaaba keessa hojjetan keessumattuyyuu Suudaan kibbaa keessa hojjetan dhiyootan qabaman ammiya gad lakkifaman. Jari kunin Suudaan kibbaa naannoo Maayendii yuunitaa keessa jiraata. Jari kunin jara kana warra qabeetti jara kana warra qawweetti qabe akka itti gad lakkisan mirkaneessanii dubbachuu baatanillee jara kan nagumaan gad lakkifnee jechuun dubbatan. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaf filannoo tanaa dorgomu akkuma mo'ameen caasa fayyaa pireezidaantiin Ameerikaa ka durii baase Obaamaa keer jedhan hambisiisaa jedha. Maal jennaani tokko akka malee qaalii kalammata nama hedduu faayidaa kennuutti hin jiru jedha. Eegee karooruu fi akka baafatu dubbata Tiraamp. Akka dhaabii walaba ogeeyyooti dinagdee Ameerikaa ka baajata Koongireesii Ameerikaa to'atu jedhutti yoo amma akka deemu kanaan Tiraamp karoora caasaa fayyaa Ameerikaa kana baase nam miliyoon hedduutti suma caasaa fayyaatu dhabuu danda'a jedha. Oduu namaaf qabtan. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldhibdee daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumameen godinaalee Oromiyaa 5 fi aanaalee 14 keessatti walitti bu'iinsa akka jiru mootummaan Oromiyaa beeksisee jira. Jimaata dabre haala yeroo ammaa godina Harargee Bahaa keessa jiru irratti qophii tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haati ijoollee arraa sobsiisnee immoo godina Baalee aanaa Sawweenaarraati. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka himamuun feene jaallanneetu dubbise. Akkana haga bultii 15 ta'ee jiran walitti bu'iinsa jirayyuu daangaa irratti Sumaaleedhaa daangaa laga yeroo dheeraa irratti ol lolaa turan tokko jira qinnisaa jedhanii
Sanirratti wal waraanni laguma keessa tololanii iyyuu jarri ammoo duraan ummatuma haasa wal lolayyuu har'a ammoo biyyi poolisiin hudhee sagaltu du'ee iyyuu battalatti. Sawweenaa moo? Sawween Oromoo jechuun tokko hin dhabame du'aa fi jiraan isaallee hin argamne. Oromoodhaa salganuu? Saglanuu Oromoodha. San dura garuu nama 8 ajjeesse jarri ganda keessatti qaxxaamuraan dhufa. Amma ammoo haga sila waluma bira jiranii liyyuu poolisii jaraatti lolaama makalaakaa Itoophiyaatti gidduu seenee jira jedhanii immoo miidhaa baay'ee jira. Maaliif warri bulchiisa naannoo Somaalee gara Oromiyaa dhufanii lolu? Duraan yeroo dheedii fi bishaan irratti wal dhabaa turaniyyuu amma garuu warra hidhateetu nu lolaa. Jarri kun yeroo naannoo sana dhufanii rukutanii meeshaa waraanaa qabu? Meeshaa gahaa hidhatanii qaban keenya wanniyyuu qaban xiyyiiti 10 qabatee nama lola deemee jira namoota akkamitti cimaa dhume achitti. Warri kan Oromiyaan qaban? Hin qaban waan takka qaban namni xiyyiitii hin qabne mana jira kaseenee akkasumatti jarri bantee fitte. Wal waraansa kana sodaachuudhaan uummanni godaane jira? Akka duraanii osoo ta'e wal dhaba daangaa osoo ta'e sodaatanii amma ammoo warra liyyuu poolisii jedhanii jaraa ka hidhatantu jira duraan alshabaabii hidhatanii amma ammoo kun ogaa deebiin hawaasa nagaa jiraatu nama 17 namni olii galatti dhufee nama 17 keessaa 3 dubartiidha iyyuu. Namni immoo baqataa jira? Namni jalaa ofirraa walitti ol godaanaa jira iyyuu sodaa amma humna jaraatii ol qawweellee qaban beela jira dheebuu jira laga ammoo jaratu irraa kaasee akkasumatti daangaarra jira. Uummata ammoo manaa baqatee deemu kan ammoo kan gargaaru jira? Waan takka gargaarsi waan takka hin jiru duraan bishaan yeroo takka bootteedhaan geessanii fi gargaarsi gara mootummaarraa godhamaafii jiru hin jiru. Atamma akka dubartiitti akka haadha ijoolleetti yaaddoon kee guddaan maal? Yaaddoon guddaan abboo waan garaa nama nyaatu uummanni beellitti jira rakkoonitti jira yaaddoon guddaan iddoo isaaniirraa buqqaanii waluma siqaa jiranii namni iddoo gadhiisaniif akkam akka tahananii beeku tahaa jiran ala bulan daa'imman marti mana hin gubdiyootti dhufte motora hin gubdii waan itti dhufte manaa gubdee bira tarte liyyuu poolisiin jechuun makiinaan deemti makiinaa paatroolii poolisii sanii. Garuu mootummaan inni federaalaas haa ta'u kan Oromiyaa gidduu lixee isin oolchuudhaaf yaalinni godhan jiru? Akkam akka ta'e beektaa dizee jarri du'an gargaarsiin godhamaaf dhufanii akka isaan awwaalaman taa'amaa kenna reeffi nu eegashame booda giddiidhaan namaa kennanii rakkoo hammaataa federaalliin abboo Sumaalee maqarqaara. Kan isaan dhufanii rukuttaa kana godhani maaliif sitti fakkaata? Maaliif? Akkanatti yoo allaalu ammoo warri rukuttaa daangaa deebiinatti hin fakkaatu. Jecha dalagaa akkanatti garaa nama madeessuun dalaytu duraan waluma nama tokko lama irraa ajjeessanii jaarsummaan fixatan. Amma ammoo hammaatira namoonni akkanatti hagaan of beeke keessatti jechuudhaan namni 17 akkanatti du'ee waan suukaneessaa walirratti dalaguun kun haga ammaati an akka yaada kiyyaatti jechuu akka nama tokkotti nama siyaasaa beekullee miti harka mootummaa keessaa qaba jedhee yaada. Amma warra nu duraan wal waraanuu dandeenyu miti duraan hawaasaa wal waraanna amma nama hidhannoo qabu jedhee hawaasni sodaa guddaa keessa jira. Kaan immoo baqateera. Kun baqatee iyyuu daa'immaniif ijoollee wal godaasisaa ofuma achirra ta'aa jiran daangaa dhiisii rubbuu fi tiifuu jiraachuun amma sodaachisaa ta'aa jira. Anis kunoo ganama galgalli maal bu'ina laata jedhu akkasitti isirratti caqasaa jira waan garaa nama nyaatu waan beeku. Ijoollee xixiqqoodha osoo argite yaallanne garaa nama nyaatan ijoollee xixiqqisuu waggaa 18 gadiiti kunneenuu dhadhahamanu jechuudha. Aangawoota nageenyaa godina sanaa keessaa tokko haala naannoo isaanii keessa jiru naa ibsaniiru garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan sagalee isaanis jijjiirree jirra. Namoonni warra Sumaalee ganda daangarra jiru ganda Oromoo seenanii mana namaa seenanii achi keessatti uummatatti dhukaasa banuun jira. Akkuma jedhan isaanii ruuhiin nama hedduu badee jira. Hanga ammaatti iddoo sanii ganda namaa keessaa abbaan manaa manaa ba'ee ala jira. Isaan ammoo mana namaa keessa qabatanii jiru. Dhiibbaa daangaatii wanni walii galan hin jiru hanga ammaatti rakkoodha jira jechuudha. Uummanni godaane baay'eedha. Uummanni gadhiisanii hedduudha. Gara iddoo biraatti deemaniidha. Jarri kun hidhatoodha taanaani mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin federaalaa akkamitti Oromiyaa gargaaruu dadhabe? Guyyaa guyyaadhaan waan raawwatamaa jiru qaama silaa beekuu qabuuf hin beeksisna. Gabaasa siin goona. Naannoo Oromiyaa irraatii dhufanii bakka san ga'anii qaamaan isaan ilaalanii jira dhufanii ilaalanii jiru. Rakkoo jiru hubatanii jiranii beekanii waan jedhu qabna. Wanta deeggarsaa sanii duubaan maal akka yaadan beeku baay'ee guumatti jira garuu miti. Namoota qeerraa godaananii baqatan kana gargaarsi kennamaa jiru jira? Gargaarsi jira. Warri fannoo diimaa dheengadda kennaniiru.
sanumatti jiranii gara biraatiin gaabodarra yoo ta'e malee ammatti wanni achi ga'e hin jiru. Garuu amma walitti bu'iinsi jedhamu kun lafuma barbaacha isinitti fakkaata? Walitti bu'iinsi kanaan duras turee fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa duraan iddoo bishaanii iddoo margaa irratti uummanni horsiisee bulaan lamaan ifuma walitti bu'u. Amma immoo kan duraanii sanisa adda kan godhu warri amma uummata hawaasaatti akkas dhukaasa malee lola geggeessaa jiru kuni warra mootummaa Sumaaleetti leenji'ee midhannoo guutuu qabu kan waraana ta'eeti daangaa isaanii eegaa ture. Isaan kana gaati kan amma kan duraaniitiin adda kan godhu isaan kanaa jechuudha. Sabni Oromoo moo waan hidhate hin qabu? Hin qaban kan isaan akkasuma horsiisee bulaadha. Waan hin eegan waan akkasii hin jiru. Amma qabatanii ta'aniiru. Gandi buqqa'ee iddoon isaan qubatanii ta'an iddoo tokko qofaan. Duraanii yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo yeroo bonaatis yeroo gannaatis lafti suni lafa marga qabu lafa bishaan qabu bishaan horiidhaa fi baay'ee dansaadha. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiran isaan. Nama meeqa ta'a namni iddoo sana jiru? Abbaa warraa? 1000 lakkaa'amu abbaa warraa jechuudha. Maatiin tokko amma akka tilmaamaatti ijoollee 5-6 qabaata miti? Walitti bu'iinsi kun akka laaltanitti fooyya'aa jira moo hammaataa jira? Mootummaan hedduu seeneera. Hin fooyya'aa jenneeti kan abdannu namni mana namaa keessa taa'eeti nageenya argama jechuun xiqqoon ulfaataa. Abbaan manaa manaa ba'ee ala jira. Namni mana keessa jiru sun immoo nama iddoo biraarraa dhufee daangaa darbee mana namaa keessa namnee taa'a. Yoo isaan kuni mana namaa keessaa ba'aniiti iddoo isaaniitti deebi'anii kan nageenyi argamaa jenneetti kan yaadnu. Kanaaf akka kun ta'utti yaadni wanti jiru ulfaataa ta'uun ooluu waan jedhu shakka. Amma walitti bu'iinsi kun egaa jalqabame ammam? Amma ji'a 1 fi bultii 15 akkas deemeera. Wanti ulfaataan nuti amma akka shakkii keenyaatti afaanumaan gubbaa nuun jedhan malee namoota isaanii kan achitti du'an yeroo laaltu keessumaalee liyyuu poolisii isaan jedhan san nyaanni isaanii nyaata makalakaan nyaatu homaa waraanaa nyaatu jechuudha. Askaaxilaa yookaan immoo inni qorqorroon nyaata keessaa nyaatanis sanii isa kana wajjin kan dugda isaaniirraa yeroo isaan du'an argame. Kanaaf milishaanii hidhannoon isaan hidhatanii homaa waraanaa iddoo waraanaatti hidhatee waan deemu tokko guutuma qabanii. Kanaaf huneessaa dhufaa yeroo jettu bakkuma tokko deeggarsi godhamee fi bobbaasanii waan jedhu qaba. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiran isaa. Gama kaaniin bulchiisi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo Idris Ismaa'eel dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan. Namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman? ኮማንድ ፖስቱም የሚያውቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢ የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ ያረጋገጠበት ሁኔታ አለ። ኮማንድ ፖስቲን kan beekuuf raayyaan ittisaa iddoo sana jiru dhugumatti haala qabatamaa ta'een haalatti mirkaneessituu jira. Garuu jedhan itti fufanii kanas yeroo jennu humnooti nageenyaa Oromiyaatu naannoo keenya seenee haleellaaf rakkoo geessisee jechuu keenya mitii jedhu. Eenyuree isa jedhuuf kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan. እያልን ያለ ነው ጸረ ሰላማዎች ናቸው። አሁን እጃቸውን አስገብተው አሁንም የዛሬው 2 ዓመት ኦሮሚያን በሚበጠብጡበት ሁኔታ kan nuti jechaa jirru kanneen farra nagaa ta'an dhimma kana keessa harka isaanii seensisuudhaan haalatti waggaa 2 dura Oromiyaa jeeqaa turaniin amma immoo akkaataa tasgabii qabu naannoo daangaatti rakkoo uumaa fi badii geessisaa akkasumas immoo uummata walitti buusaaf nagaa dhowwaa jiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny torban darbe guyyaa dubartoota addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana ennaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan. የኛ ሚሊሻ የኛ አመራሮች እነዚህን ሊበጣጠሱ የማይችሉ ህዝቦችን ያጋጫሉ። ስለዚህ በሽታው ያለው milishoota keenyaaf hoogganoota keenyatu uummata walirraa addaancituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen hoogganarra jiran
adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni hoogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha. Godinaaleen Oromiyaa kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofnee dhiyeessuu yaalla. Kanarraa kanumaanan xumura. An jaallanne gammadaati nagaatti. Amma yeroon galgala keessaa 2:50 ta'ee jira. Waashingten DC'tti immoo waaree booda 1:50 ta'ee jira. Qophii itti aanutti ceena. Barattoota sadarkaa olaanaa biyyoota gara lixaa keessumaa as Yuunaayitid Isteetsi dhufanii barachuu fedhaniif carraan qindaa'e hojiirra oolee akka jiru barattoonni hedduunis carraa kanatti fayyadamoo akka ta'an dhiyeenya kan odeeffannoon karaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiruu ifa ta'e addeessee jira. Qophii keenya kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessinirratti gaaffiif deebii itti gaafatamtuu dhimma aadaaf hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa Miss Lee Pingloo waliin geggeessineen ilaallee turre. Qophii kaleessaa irratti gaaffiirra raafe isa barattoonni qorannaa fudhachuu qabu jedhu irratti qorannaan yookaan egzaamiin sun kanneen warra digirii lammaffaa yookaan maastersii barataniif isaa olii ni ilaallata akka jedhu ture. Itti gaafatamtuun dhimma aadaaf hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru Mrs. Lee Pingloo deebisaan itti fufu. Yes. So, for example, if you're studying for an undergraduate, meaning that you want to study for your bachelor's degree in the United States, you will have to take the TOEFL exam, which is this. Eeyyee qormaata fudhachuu qabu. Fakkeenyaaf yoo digirii jalqabaa yookaan bachelor degree jedhamu barachuuf feeta ta'e qormaata TOEFL jedhamu namoota afaan Ingilizii akka afaan lammataatti dubbataniif laatamuuf SAT jedhamu fudhatee darbuutu irra jiraata. Barnoota digirii lammaffaa maastersii yookaan sana caalaa PhD kanneen barachuuf fedhaniifis akkasuma TOEFL fi GRE qormaata jedhaman sadarkaa kanaaf fudhachuutu irraa eegama. Biyya ambaa dhaqanii barachuu fi dhimmi ijoo deebii argachuu qabu biraani gatii yookiin kaffaltii barbaachisaa eenyutu danda'a akkamittis argama kan jedhu ni ka'a. Itti gaafatamtuu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru adde Lee Pingloo innaa deebisan. Universities tend to be more generous in financial aid towards graduate students because graduate students they tend to be. Yeroo hedduu yuunivarsiitiiwwan barattoota digirii lammataatiif isaa ol jiraniif gargaarsa maallaqaa arguuf sababaansaas barattoonni barnoota olaanaa qaban kun barachaa waan barsiisaniif yookaan immoo qorannaa gaggeessuun akkasumas bulchiisaan walqabatee digirii kennamu isaaniif salphaatti ni argamaaf. Ijoollee reefuu digirii isaanii jalqabaa hojjechuuf jiraniif yeroo hedduu iskoolarshipii yookaan immoo deeggarsa maallaqaa kan barnoota tolaa akka badhaasaatti kennuuf deeggarsa godhamaaf. Sun immoo yeroo hedduu qabxii isaanii qaban irratti hundaa'ee badhaafamu ta'a. Sana jechuun immoo barataan kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii eegalee qabxiinsaa akkam ture inni jedhu hubannoo keessa ni seena. Gama biraatiin immoo cimina barataa sanarratti hundaa'uudhaan yuunivarsiitii keessa jirurraa carraa achumaan torbanitti sa'a 20 hojjetaa of gargaaraa akka baratu haalli mijatuufis jira. Carraan kun akkuma gubbaatti ibsame Ameerikaanonni barattoota biyya ambaa simatanii barsiisuu kana waggoota dheeraan duratti haa jalqaban malee biyya keenyatti reefuu waggaa 8 duradha kan beeksifame. Biyyi keenya biyya sabquunnamtii hawaasummaa yookiin sooshaal miidiyaadhaan yookiin immoo intarneetiin boodatti haftuu taate keessumaa haala kana baadiyyaa Oromiyaa keessatti innaa laallu barattooti osoo dandeettii qabanii fedhii barachuu akka dheebotanitti dheebuu isaanii osoo hin ba'in jiraniif haala amma jiru yookiin hanqina intarneetii tilmaama keessa galchuudhaan dhugumatti odeeffannoon kun sirriitti Finfinneetiin alatti ba'ee waliin ga'ameera amantaa jedhu hin qabu. Kana waan ta'eef embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru odeeffannoo kana hammam yookiin akkamittiin waliin ga'aa jira isa jedhu kaaseen ture. Yeah, so the U.S. Embassy, we are reaching out, expanding our reach into what I call the rural areas. And we do this through our program. Embaasiin Ameerikaa odeeffannoo kana waliin ga'uuf haga baadiyyaatti tattaaffii godheera.
gochaa jiras. Sunis kan ta'aa jiru sagantaa dhimma kanaaf waajjiroolee keenya giddugaleessaa dabalate magaalota biyyattii 5 jechuunis Finfinnee, Baahir Daar, Maqalee, Jimmaaf Dirree Dawaatti ta'e. Dabalataan immoo Ameerikaa Corners maqaa jedhamuun buufataaleen qo'annaa ammas giddugaleessa Finfinnee godhatee godinaa biyyattii 3ttis diriirfamee jira. Isaanis Baahir Daar, Dirree Dawaaf Jimmaa keessatti argamu. Sun egaa ogeeyyiin keenya Education USA akkasumas hojjetoonni embaasichaa yeroo gara magaalota baadiyyaatti baanu manneen barnootaatti gorree bulchiinsota manneen barnootaaf barsiisota isaanii quunnamuudhaan waa'ee carraa barnoota Ameerikaatti argamuu fi sana akkamitti barattoonni ittiin fayyadamuu akka danda'an ibsaaf. Kana malees embaasichi marsariitii akkasumas feesbuukii ofii waan qabuuf uummanni odeeffannoo akka argatuuf fayyadamaa jiru. Maantana jijjiirama imaammataa mootummaa Ameerikaa Saharaatiin mul'ataa jiruun walqabate barattoonni Ameerikaatti barachuudhaaf yookiin carraa jirutti fayyadamuuf fedhan waa'ee kanaatti yaadda'uu qabu. No, basically, for a student to study in the United States, the student, if once they've been accepted admission into Lakkii jalqabarratti barataan tokko Ameerikaa dhaqee barachuuf al tokko yuunivarsiitiitti baraturraa ulaagaa barbaachisu xumuree simatamuusaa ergii mirkaneessee booda as gara embasii dhufee gaaffiif deebii yookaan intarviyuu gaggeessuu qaba. Gaaffiif deebii asitti gaggeessuunis maaliif yuunivarsiitiitti galmaa'e sana akka filate, maal barachuu akka barbaade, oguma maalii baratee eebbifamuu akka barbaadu, kaffaltii barbaachisu immoo akkamitti akka argatu. Kana yeroon jedhu tarii carraa barnoota tolaa yookaan iskoolarshipii argate moo faayinaanshiyaal eed yookaan immoo deeggarsa maallaqaa argate isa jedhu san kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dubbachaa jirru as Ameerikaa keessatti barnootaa fi qo'annoo deeggarsa mootummaan laatuun alatti dhaabileen dhuunfaa biyya kanaa dhuma hin qabne deeggarsa bifa adda addaan ni laatu. Fakkeenyaaf The Mastercard Foundation dhaabbati jedhamu keessumaa barattoota biyyoota Afrikaa of Saharaa gadiitiif deeggarsa kan laatu yennaa ta'u Itoophiyaan biyyoota sagantaa Mastercard Foundation kanaan fayyadamuuf ulaagaa guutan keessaadha. Stanford, Duke, Berkeley, Michigan State University kanneen sagantaa kanaan barattoota fayyadamuu godhan keessaadha. Sagantaa Mastercard Foundation bara 2012 eegale kanatti barattoonni Itoophiyaa irraa ta'an akka fayyadamuu ta'an jajjabeessinaa jedha embaasichi. Walumaa galatti marsaalee kanaa gaditti tuqaman barataan kamiyyuu seenuudhaan itti fayyadamuu danda'a. Innis www.educationusa.info/financial-aid yookiin www.educationusa.info/financial-aid. Inni lammataan www.fastwave.com. Sadaffaan www.internationalscholarships.com jettanii seenuudhaan haala jirutti fayyadamuu ni danda'ama. Marsaalee kana VOA Afaan Oromoo yookiin marsaa intarneetii Afaan Oromoo yookiin feesbuukii irratti akka argattan si yaadachiisuu feena. Kan dhageessan dhageenyetti walii dabarsuudhaan deeggarsa akka walii gootan isin affeera. Qophii kutaa walduraa duubaan qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurreerra. Kan qopheessee dhiyeesse an Nugusuu Taamireeti. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,835 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu